Barakaatu namoonni TikTokiin keessa followerii xiqqoo qabu hundi keessan haaluma salphaadhaan followerii keessan guyyaa tokko keessatti followerii gara 1,000 argachuu ni dandeessan jechuudha. Akkuma argitan ani TikTokii kana haarawaa banee namoota 25 bichatu follow na godhe jechuudha. Kan amma dabaleetiin sin argisiisa haaluma salphaadhaanii. Jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan wanuma salphaa bichaadha gara search barii seentanii eegasii search barii irratti Sikkoteek jettaniitiin kan barreessitan ta'a. Sikkoteek jettanii yoo barreessitan yoo isinii dhufe akkuma amma argitan kanatti Sikkoteek eetiin hin barreessa amma eegasii Sikkoteek jedha yoo barreesse mallattoo qabaa. Sikkoteekiin kun STdha on profiiliin picturein profiilii isaa jechuudha. Isarratti cuqaastanii seentanii follow gootan jechuudha. Jalqaba Sikkoteekii follow gootanii eegasii gara Sikkoteekii keessan seentanii erga keessa seentanii booda steppiin lammataa following Sikkoteekiin qabu irratti cuqaastanii eegasii namoota inni follow godhe kana hunda isaa irra deemtanii takka takkaan follow gootan jechuudha. Erga takka takkaan follow gootanii gadi xumurtanii xiqqoo turtanii daqiiqaa 5 booda turtii daqiiqaa 5 booda irra deebitanii unfollow gootanii kan dura follow gootan irra deebitanii unfollow gootanii ammallee xiqqoo turtanii daqiiqaa turtii 5 booda irra deebitaniitiin follow gootan jechuudha. Amma unfollow gochuu jira. Egaasi ammallee xiqqoo turteetiin daqiiqaa 5 booda irra deebitee unfollow gootaa ta'ii kana ammootu si'a 10 irra deddeebiteetiin daladdaa jechuudha turtii daqiiqaa 5 keessatti. Eegasii booda ammootu followeriin keessan isinii dabalaa deema. Amma duratti 25 ture 28 naa ta'e amma 30 naa ta'e jira. Amma ammootu 32 naa ta'e jira. Daqiiqaan isinii dabalaa deema guyyaatti aga 1,000 isinii dabaluu danda'a jechuudha. Bye bye.